dubbii tokkitti adda isa qabaafachuu gaafa sana waliin turtee mokoroonii hojii nyaatanii waa hundayyuu bakka waanuma wal fakkaataa waan ta'eef wanta si gaafadhu hin jiru. Waa tokkitti sirkaa wal dhoofte si gaafachuu barbaada. Kanaan duraati yeroo gastii gara dhuftee jettu maal naan jetti ati haadha keekii shakkina jettanii dhuma dhiiftanii deemtanii booddee immoo haadha keekii shakkinaa Abu Daawudiin isaanii obboleettii keenya reeffasii rabbi isaan irraa jaallatu reeffasii fuudhanii qorannaa galchaniiru. Yeroo isin qoratan siyaasa horsiisanu qaamaan si erga natti fakkaata. Keekicha erga nyaannee kaanee anis dhukkubfadheera ijoolleen danuun ol guuramtee akka jettuun ijoolleen dhukkubfattee jettee dubbatte jedhani. Dhugaadhaa jetteetta Abu Daawudiin. Jedheera. Gaafa mana kana dhuftu maaliif hin jedhin? Gaafa mana kana dhuftu? Mana kana dhufu dhaggeeffadhu kaa tartiibaan. Dhaggeeffadhaa warri gaafa sana. Wanti tokko tartiibaan dubbachuudha. An guyyaa sanillee bakka dhaabbadhu hin agarre. Maaliif jennaan namni nama biratti du'e tokko hin barbaadaniif maaliifi namni mana san jiru guutuun shakkamaadha. An bakka dhaabbadhu takka hin qabush mana namaa wayiin jira guyyaa san. Ija boo'ichaatiin jiralle akkasumas. Sii galee. Atis illee tartiibaan nan gaafanne waa ati na gaafattirraa sii himi ati maal taatee ati namni si bira jiru waa ta'e naan jettee guyyaa san viidiyoo waraabbameera guyyaa san illee. Ani intalli keeka fidde kana Allahu aalam. Obboleettii koo dhiifama naa godhi viidiyoocha barbaade sii banuu hin danda'a ammayyuu ati maal taate dhaggeeffadhu. Maaliif shakkitan keekicha jennaan waan haasofte qabda yaadadhu. Malee maaliif egaa yeroo sana wanti nu shakkineefi anas dhukkubeera ijoollee dhukkubeera maaliif hin jedhin kana caarraa nagaan jiraama waa biraa hin ta'in gaafa sana. Si galee? An kana nan gaafanne kan namni nyaate waa ta'e jettee na gaafattee. Maaliif si gaafadhama namni waa nyaate namni keekii nyaate waa ta'e maaliif si jedha keekii sana maaliif shakkitan jennaan deebii kan biraa deebifte maleeti wanni shakkeebi nu dhukkubeera hin jenne kaa. Tariitii ani miidiyaa irra bahee hin beeku guyyaa san inni olladhaayyuan maaliifi naasus ni qabaa. Misal fadhalle ani kunniin na dhufuu dhabuu danda'a sammuun kiyya guyyaa sanii kan biraa ta'uu danda'a ani ni ofirraa kaasee waan tokko siin himuu hin dandeenye maali yoo jettee guyyaa sanii namni natti dhiiseetiin dhaabbatee na laala na akka mucayyoo qabee ofitti qabee taa'u tariitii aniin tun naasuu irraanii onneen kiyyas illee dharrashuu danda'a obboleetti aamiin na guuraa jetti na haqqisiisuuf intalli fatiyaan jedhan akkuma keekii nyaadhee baheen haqqisee jetti igalee ani yoo sanillee summillee hin jenne ka summii jedhellee amiin dhufeetiini keekiin daawaa qabaachuun oolu samiiraanii warri jimmaan ajjeesti jettee karaa bootti yeroo dheeraa jedhe kunooti inni aniif innillee akkasin barbaada nama kanaan barbaada obboleettiin kana na dhoksite wantaan barbaadaa jiru kana ayyee fixadha. Dhaggeeffadhu yoo sani alarra jirra akkuma inni jedhee hadiigaarra jirra. Yeroo lama bakka sanitti deebi'ee yeroo mootummaan balbala dhaabbatu sanii ani nan dhaqaa yoo harka namaa ta'e anis illee waliin qabama rakkoo isiin qabdu haana qabanii jennaanii obboleetti aamiinillee hin jirti aamiinillee na dhooggan dhaqee yoo jedhu mootummaa balbalatti argeetiin ofirra deebi'e yeroo ofirra deebi'e amiin gastee argadhu ishii ofirra hin deebi'e yeroo ofirra deebi'e amma aamiinii lakkoofsa ishee naa barbaadaa. Kunoota aamiin kijibde haanaan jiru lakkoofsa ishee keekii fidde naa soqaa jedhe amma yeroo akkas jedhan kana ani na haqqisiisaara xiqqashoosi bishaan naa fidanii bishaan naa kennanii lakkoofsa isii barbaadee jennaan ayyoo san lakkoofsa hin qabu jedhin qabaa ture maaliifi suuraa jara kaase kana waasaappiidhaan ergeera hin qabaa ture aamiin lakkoofsa isii naa barbaadaa jennaan ani ni callisee fatiyaan sunis illee an akkanaa jettee ni callifte akkam taate haati keekaa jedhanii anammoo wanti shakke isii deemtetti illee shakke isii duute jettee lixxee fi isii nama meeqaan jirtan jette shakke malee anini waa takka sheekee karraallee shakke maaliif jennaan nu hundatu nyaate keekas illee ammas illee nu hundatu nyaata haa intalli nyaatteetti illee mokoroonaa milaagaa takka ta'ee maankaa takka ta'ee lama ta'e nyaatteetti baay'eessitee hin nyaanne malee nyaatteetti hin didde boodarratti numa hunda nyaata namni kophaa nyaate tokko illee hin jiru dhugaa dubbatuuf maaliifi ani mucaan talaati iseen keeka fiddes mucaan talaati kan duutes mucaan talaati mataa lamaan jechuudha dhara walirra kaawwan immaan barbaachisuuf ani intala musliimaa takka ta'e intala amantaa qabatti tokko ta'e intala tana ajjeesallee waan jedhuun qabu wanti xiqqoo isii irraa shakki ammoo
nama meeqaan jirtanii jettee ammas illee yeroo isiin nu hunduu mana tokko jiramneera. Maaliif firaashiin siree irra rafte intalli duute tun. Intalli duute siree irra raftee siree irti aantee kan lafatti afatee rafe intala keeka fidde kan. Ka itti aanee rafe ammallee obboleetti aamiin. Ka itti aanee rafe ana. Ka akira irra rafe intala hiriyaati yaasan. Yeroo intalli hiriyaa sun kaatee maali Samiiraa jettu ka bira jiru intala keeka kana fidde. Hin dubbattu anamma xiqqoo immoo wanti na aarse maaliif nuun kaasinii intalli Samiiraan dhukkubsataatti ka'aa maasa waaqa waami maaf nuun hin jenne rakkoo isii maaliidha kanatu xiqqoo isi rabbi naa haadhisu garuu Allahu aalam isitu ajjeese illee jiru aniintu yoo fi ajjeesee jiraadhe dheengaddas biran dhaqu dheengadda maaf dhaqe beektanii maatii koo dhossee maatiin kiyya dhaga'ee hin jiru yoo isii ajjeesee jiraadhe achinna haa qabanii jedhee dhaqe guyyaa 3 dura guyyaa 2 dura kalee malee dheengadda dhaqe. Galti argitini dhaqeetiini haana qabu mootummaan jedhee dhaqe wamaallee nan qabneeyyu kanaafi an waan dubbadhu hin qabu waan baay'eellee waan dubbadhu hin qabu garuu obboleettiin tiyya ani mucaan talaati gana hireen tokko na eeggata gana wanti baay'een na eeggata isii mataa lamaan jirtu nyaachuu jechuun waan ulfaataadha wallaahi laziim waan ulfaataadha kana hundaayyuu hiriyaan tiyyas na bira jirti sheer naa godhi jedhaatti sheeriin godhaafi ni dhufti. Awaan dubbadhu qabu intala keeka fiddellee isitu ajjeese dhibbaan dhibba waan irraa jedhu qabu nama biraatti ajjeesellee jedhee waan irraa dubbadhu hin qabu argitanii inna kanaafi ani yoo barbaadamee wallaahi laziim adallee yoo dhaqee hadda wannani du'a fira torba garagalchanii kanan jedheef kanaafan argite hadda waan ta'e waan addaa wayii nu baaste namni intala keekaa shakka jedhee uummata keessa shakkii facaasee jenne amiin. Tuke kita nyari. Yo pesan jadi, osoo Amin betul kali Amin ini nagalcha. Nami baay'ee jira nama digdama walitti jira. Amin ini nagalcha. Amin. Akka dhufeen intala kee kaati jedhe mokoroonii dhan jenne maanyaatti hin jenne shaayii duddeetti hin jenne. Amin. Keekicha ergisiisuu keessaa namni jennaan dhageessi keeki waan ansi gaafadhu qaba asirratti waan ansi sobsisuun qaba. Namni jennaan iyyaa keekicha shakkina jettee moo namatu shakkee jennaan shakkite moo ofumaaf shakkite? Ofumaaf shakkite. Galatoomi. Sagaleen kun waraabamaa jira. Haasaa akkas kan banne bor. Erga ofii shakkite waltumanii turanii wal lolanii turanii maaliif shakkiteeti? Maal mokorooniin maaliif shakkamne? Asiirri maaliif shakkamne? Dubartoonni warri kan maaliif shakkamne akkamitti isiin gatii dhukkubee jennaan dhattee bira teessee fi laphee isii qaqqabdee fi shakkite moo akkamitti keekii nyaattee turtee taphattanii viidiyoo waraabamee argeera viidiyoon na bira ga'eera waamee kan na bira jira erga turtanii kaatanii yoo mokorooniin nyaatame tokkoffaa inumaayyuu ani immoo mokoroonicha isinii shakkaan immoo. Samiiraa ajjeesuu keessatti si obboleessa keetii ijoollee warra kaanan shakka qulqulluu godhee isi jana jechuudha tokkooti. Maaliif beektaa? Maaliif asi shakkee beektaa? Maaliif asi shakkee beektaa? Inni keessaa? Maaliif ani si shakkee beektaa? Dhaggeeffadhu bareechiiti. Maaliif ani si shakkee beektaa? Hundi keessan keekicha nyaattaniittu afaan isin keessatti moo isin hin keenye haati keekii? Afaan alaan isiifame keessa. Thank you. Thank you. Sii fi mucayyoo tokkoo fi Samiiraa sii duute kana afaan keessee miti haati keekii? Mankaadhuma tokkoonoo sadan kee ooyigaa qooyi hakkiin afaan qabnaan funyaaniin baate jedhani. Mankaadhuma tokkoon ol fuudhe jette. Keekicha ofii nyaadhee obboleettii isaa gurshee haadha manaa isaa gurshee isii tokko gurshee jetteettiinis haati keekee jechuudha. Ati maaliif du'uu diddee tokko dhaggeeffadha. Ati maaliif hin du'in? Hiriyaan kee maaliif hin du'in? Kan shakkeen isiin sun hidhattee achumaan kan ollaachuun lafa kan wajjin nyaate hidhattee guuramtee. Guuramtee? Guuramtee? Jechuun ol deebitee yeroo nyaate. Atoo? في حاجة؟ أنا أقول جنوة والله أنا اللي أقول ترى الدراني وأنا يبكوا ما تفضل. Okay, isis ol guure garaanis si dhukkube. Isin lubbuun keessan adda jechuudha. Ati firiyaan kee lubbuun keessan adda.
lubbuu nama lama galaafatee lubbuu nama tokko isin immoo gati singilii taataniif isin galaafachuunis hayyee bareedaadha. Dubbiin xaxaa isin xaxaa jirtanu wallaahi haadha keekii qulqulluu baasee isin nyaata. Mubaarak maal jedhee jira? Sharrii isin shiiraa jirtanu insha Allah ba'a. Amma waan si gaafadha xumurarra. Akkanitti isin shakkee? Mokoroonii yeroo hojjettanu maaddii irratti hojiinumaan nyaatan moo ishii Samiiraa wajjin? Samiiraadhaa kophaatti kennitani. Maaddii tokkorraa wajjin nyaatani. Hayyee bareedaadha. Isaa ragaa haadha keekiitu dhufee ragaa isinitti ba'a. Haati keekii mokoroonii nyaanne warri mokoroonii nyaatan keessaa namni ol guuramee qoonqoon dhukkubee hin jiru. Dhaggeeffadhu. Warra mokoroonii nyaate keessaa gaafuma sana nama qoonqoon dhukkubee hin jiru. Isa eenyuun marzii nyaachise mokoroonii keessa kaa'e. Tokko. Haati keekii immoo keekicha ofii afaan kaa'attee namni marzii nama nyaachisu ofiin nyaatu. Ofii kooti afaan kaa'addee nama sadii afaan kaa'eeraa jette. Tokkoffaa sadan keessan hin duune. Afuraffaa ofiisiitiis nyaatteetti maaliif hin du'inii? Tokko gaaffii kooti. Lammaffaan immoo warri irbaata mokoroonii nyaattanii wal nyaachiftanii wal gurshitan suni inni jalqabaa fakkeenyaaf jalqaba irratti inni nyaatame keekiidha. Keekii nagumaa nagaadha hundi keessanii. Keekiidhaan nagaadhaa jenna fakkeenyaaf. Ergaltanaa mokoroonii haati keekii mokoroonii sana hin nyaanne iyyuu. Dhageessee hin didde. Wal dhabdeen isiniif haadha keekii gidduu jiraachuu mul'isa kun. Nyaaddeen dhufe ittee diddee isin harkaa laggamte. Kana amma laamee isintu wal amma wanti naa ife isini atii fi ijoolleen irbaata hojjettan suni garee tokko. Haati keekiitii fi isin kaan garee tokko. Samiiraan gidduutti nyaatamte. Garee kana lama keessaa abbaa manaa isiitii hojjetu sadii shakkamtoonni isinii jechuudha. Garuu wannan si gaafadhu xumurarra ati intala dubartiitii. Hadda abbaan barbaade nyaachisu wal xaqqasaa turtan jedhamee simameera. Haqqi isii rabba baasu isin fokkisiisu nama harka keessaa qabu. Garuu shiiraaf sharrii dhiiftanii utuu haqa baaftanii gaariidha. Dhageessee ati wallaahi rabbii kotta kakadha haadha keekiiti jennaan jette malee waa tokko ragaa wayii itti qabdu. Maal jette keekicha shakkinee kaanee jette. Keekicha shakkinee kaanee akkamitti shakkitan? Akkamitti tuunam tokko hin du'in tuunam tokko waan ta'in lafumaa kaatanii hojii utuu shakkitanii maan nyaattan uqaa. Ergaa fuutanii nyaattanii misin. Ati keessattuu akkamitti keekii shakkuu dandeessa boo? Keekii hojii nyaattanii afaan isin keesseen naan nyaattanii ciiftanii silumayyuu keekicha marzii qaba jenna waan jedhamee walii galame hin fakkaatu sumattu diraamichi kuni garam goraa jira. Keekii shakkinee kaane yeroo isin duutu immoo isiitu bira jira. Yeroo obboleettiin keenya Samiiraan cinqamtee iyyatti inumaayyuu haati keekii nama galataati. Maatii obboleettii keenya duuteetiif. Ijoollee Wallaggaa guutuudhaaf, Oromoo guutuudhaaf haadha galataati. Maaliif isin warri waa hojjettan xaxxanii kilaasii cufattanii ciimnaan isin immoo qaqqabattee dhatte bakka ciittee kaatee obboleettii keenya birmatte jechuudha. Yeroo Samiiraan iyyitee na qaqqabaa wayyoo jettee iyyitu isin hin birmatteefi. Isin maaliif hin birmanne? Ulfa bira dhaxxan yoo ulfa bira taa'aa jirtu yoo mucaanoo dahuudha guyyaa 50 akkamitti dhaxxanii kophaa ciiftan isii gattanii? Heemeen himta. Kophaatti kilaasiin tokkuma. Kilaasiin tokkuma? Firaashii wada kara isaanii isinis achi isii kara isaanii. Yeroo Samiiraan lubbuunsa karaa salmootiin isii qabee jennaan ilmi namaa sareeniif ilmi namaa jabaadha akka qalliitti hin du'u. Yeroo isiin iyyitu Samiiraan iyyitu maaliif hin birmanne isin? Gurra kootiin galaasaa waan tokko hin dhageenye. Sana booda gara hundaa ta'ee keen an dafee dammaqee wallaa hadhaatiin rabbiin ibsee naa ibsaa dhufuun hin arga. Rabbiin hamma waan sana keessaa quba qabaadde asumatti naa hin bisu. Maa quba qabaachuun kanuma kaa cubbuu lafa kaatee fakkeenyaaf akka haqqiin siin argamne jettanii haadha keekiidha jette haadha keekii anama haadha keekii irraa firooman qabu haati keekii shakkamtuudha. Si galee garuu akka haqqiin siin